يو فوتو دان هابا السلام عليكم وعليكم السلام يا لا بوسترانش والله إكرام يكونون جنوب كيك جرابر لم تكن سكتنجرو حبيبتي وانت قولوا دمني والله نصروني سناسوني ساميدان دكين جيو جروبين كوكو ويا لما ندركوان سلكي حبيبان بربادا تريان في كوكو إنقل تونتون تنسيدو يفلقنا نبر يالش نبر يرسانك يفلقنا يالشات لو نقرشالو ችግር ለምንስ ያውሩና አንቺ ተተረጉሚልናለሽ ያንቺን ስልክ በጣም የፈለኩ ነበር ያቦ والله لازم ሰሚራን እንጀራራት ምንም አታውቅም ልጅቷ በጣም ህፃን ናት ገና 18 19 አመቷ ነው ከዛ እንትን የሆነ ጓደኛ አይደወለችልኝና እንትን እክራሜ እንትን ማዳማ አስፈራራችና በብላ ራሷን እንትን አርገች ምናምን ጭንቀት ታይዛ ወደ ቢሮ ተመልሳለች ምናምን አለችኝ ዘመዷ ማለት ነው ሙናጃ የምትባል አለች ለኔ ጓደኛ ናት እሷ ከዛ እንዴት አልኳትና ከዛ በቃ እንዴት እንደሆነ ያላቀም በብላ ነው ያስፈራራችኝ ምናምን ያለች ነበር አለች ግን ልጆቹ ስነግሩኝ እሷ አላስፈራራችም እሷ እንደ ጭንቀት ነው የተያዘችው በቃ ከዛ ልጆቹን ልትገል ምናምን ስትል ራሱ በጣም ፈራችና መዷማ ወደ ቢሮ ወሰደቻት እሺ ከቢሮ ውስጥ እንዴት ነው ማን ነው ከፎቅ ላይ የወረወራት ከቢሮ ደግሞ ስትወስድ ማለት ነው እሷ ቀስ ብላ እየወረደች ነበር እየወረደች ያለ በካሜራ ተቀርጿል እሺ ከዛ ሶስተኛ ፎቅ ላይ ከስድስተኛ ፎቅ ላይ ወጣ ሶስተኛ ፎቅ ላይ ደርሳ ቁጭ ብላ እግሯን ያረገች ነበር ከዛ እክራም ተነሺ ምናምን ይያሉ ልጆቹ ሲጮሁ ከዛ ራሷን ለቀቀች ከሶስተኛ ፎቅ ላይ ማለት ነው ራሷን ለቀቀው አዎ ከዛ በኋላ ነስሩ والله لازم ነስሩ ናዝሙ በጣም የተጨነቁ ነበር እነሱ ብቻ ነው መግባት የሚችሉት ማለት ነው እኔ አልችልም በራ ነው የምሰራው ሄዳለሁ ምናምን ስለራሱ አንቺ ከሄርሽት ይያዣለሽ ምናምን አሉኝ ለዛ ነው እኔ ሚሃሌር ኩላት እንጂ መሄድ አስቤ ነበር ይሚናት ዋናው መትረፏ ነው አየሽ የሰው ልጅ በተጻፈለት ቀን ነው የሚሞተው እንጂ ከሶስተኛ ፎቅ መውደቅ ቀልድ አይደለም ግን والله لازم حبيبه والله لازم ነብዩ ሰው ልጅ በተጻፈለት ቀን ነው የሚሞተው እና እንኳን እሷ በህይወት ኖረች እንኳን እሷ ተረፈች እንኳን ደግሞ ተገናኘች ባይ ተቆጥቋ ዱበቹፍ እንጨዩንቱ ባይ ተቆናዛዘን ሲስቴ እንግዲህ ዱጋ ዱበቹፍ ሄሮ ባይ ሐቢበን ወቂዩን እሺያ ኢብሱ ኩማርጋ ጅርተን ቡሊ ወንከኝ ኦፌ ገዳ ጋፈስን እንደ አኪሰኒ ልቡ ከሰኒ ኦፌ ገኑ ጎድ yojidan hin ageessan kino lala mamjattin tuni amma afoogi me kafara akkanatti qulqulleessiti yoo namni tokko eenyudhaayyuu amma fakkeenya fi maslaalirraayyuu kore amma nama ollatu sanummoo lafa gadi ilaala akkanatti yeroo ishiin saddaatu ilaalamee dhugaa dubbachuuf ashamar kafuun hordoftoota kabajamtoota kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii nagaan qeessanii baay'eetu jecha ingitii akkuma argaa jirtan dhugaa dubbachuuf ani baay'eetu waan ajaa'ibu waan dhiibsuu dide yeroo baay'ee ijoolleen keenya wanti kanarraan dhufu isinittaaf wanti arshin kanarraan dhufu dhugaa dubbachuuf isinittaaf amciyoon tun erga dhuftee naannoo ji'a lama reefu gootii jechuudha ji'a lama keessatti ingitii asitti biyya kana keessa Dubaay kana keessatti mana jijjiiruun baqa injira akka biyya kaanii miti baay'ee rakkisaadha na madami shi asfararani micayyoon sunaariirraan kan kaate sammuu shi dhukkubsatee jedhan hanga sammuu shi dhukkubsatutti geejje ilaala kanaaf micattiin sun deemtee biirootti deebitee fooqitu jira isarraa gadi buutu
gadi buufu osoo hin taane baatee talatee si dhukkubsatte waan ta'eef mataa kana na dhukkuba jettee akkuma himatte mataa na dhukkubnaan gadi ba'ee injira baddaarratti ol baatee jechuudha. Ana yeroo sanitti mataa lafti zoortanii hin beeku jette shi waan ta'e lafa dha'ee hin beeku jette dhugaa dubbichuuf waan baay'ee nama ajaa'ibsiisu. Ijoolleen keenya in dhageessan ishiin yaa'u hin dhukkubsatte ishii kun keessanuu ijoolleen baay'eedhaan akkanaa jechuudha. Ijoolleen akkanaa baay'eedha. Namoonni akkanatti mastaawotii kana kortanii too qulqulleessitan dhugaa dubbachuuf qarshiin tanarraan dhufte qilee aseentu. Kanaafiyyuu sinittaafu didaa yoo siniin taane bakka barbaadda badaarree lubbuu keessaniif yeroo hunda of eeggannoo godhaa. Obboloota koo adaraa keessan dhugaa dubbachuuf amma mucayyoon tuni fooqii shanaffaa lafa dhooftee of hin beeku amma obbartee akkuma argaa jirtan erga mana hakimii deemtee booda obbartee jechuudha. Uumaa of hin beeku ani nama na fuudhee nageechis hin beeku jette. Waan baay'ee nama ajaa'ibsiisu. Isinii galee kanaafiyyuu yaa kun sinitti yaa'afu waan akkanaa kun fooqii mastaawotii isaa qulqulleessuun akka itti baatanii injira wanti ittiin qulqulleessan qarshii isaanii kaffalanii ta'u akkasitti makiina naa qulqulleessu yookiin immoo warri dhiiraa ni beeku warri eenyu akkasii qabu jechuudha. Isin maal gocha mastaawotii irra kortanii ta'u qulqulleessuudha. Qarshiin tanaan dhuftu qilee aseentu kanaafiyyuu akkanuma jettanii obboloota koo ani dhaamsan isiniif qabu ishee tana dhugaa dubbachuuf yeroo baay'eedha kan akkana ta'u keessattuu immoo biyya kanatti illee miti Beirut keessatti ijoollee baay'eedha kan akkanatti fooqirraa kufee akkanatti lubbuun isaanii darbaa jiru. Maatii keessaniif yaada isin duutan kan du'e kan jiruuf yaada dhugaa dubbachuuf lubbuu takka nuun darbe maali kan jedhee hin jedhutu jira. Kanaafiyyuu maatii keessaniif yaada bilisa akka ani baqa isin ofii itti gortanirree maatuma keessaniif yaada dhugaa dubbachuuf kan jirutu gubata malee kan du'e gatiin qabu kan jiru garuu maatiin dhibee muluu gubataa obbolaawwan keessan maatiin keessan. Kanaaf kan namatti faradus immoo waaqa waan ta'eef kanaafiyyuu hundumti keessanuu waan akkanaa kana barumsa fudhadhaa akkanatti hin qulqulleessina. Yeroo baay'ee dubbata garuu ijoolleen keenya hin dhageessu. Mucayyoo tana nama maal jedheetan maal obboleetti kiyyaa dhugaa dubbachuuf argeetanii beektanii yeroo hunda tiktookii irratti waraabdii maaloo sitti haafu waan akkanaa kuni sitti haafu qarshiin tanaan dhuftu qilee haafuutu yookiin jijjiirradhoo diidii jedhan yeroo baay'ee nan barreessaa fi beektanii jattii tana jechuudha dhugaa dubbachuuf. Kanaafiyyuu mucayyoo tanarraa barumsa fudhadhaa yaa obboloota koo ijoolleen biyyaa hambaa jirtan hundumti keessaniyyuu waan kanarraa barumsa fudhachuu qabdu. Obboleetti keenya waaqayyo shidhaa fiyaa tolu yaa'u Habiibaa hundumti keessanuu hin beektu waaqayyo shidhaaf dhugaa dubbachuu fi ishiin meencaan seeginnatii minaaminaan hin qoqqooddu yeroo hunda dubartoota gargaaruudhaan bakka hundumaa dubartoota qofallee miti dhiirotarree gargaaruudhaan kan beekamtuudha. Gadi isheen mucattii tana akka gargaaramtu taasistee jirti. Waaqayyo shidhaaf yaa tolu. Gadi akkuma argaa jirtan dhugaa dubbachuun mucayyoon sun yeroo amma of hin beeku yeroo jalqaba yeroo misteeshaa seentutti of hin beeku jette nama nageechis hin beeku sirmaayyuu hin jaadadhuyyuu. Yaa ukaa dhugaa dubbachuuf maatiin illee dhagahanii maatiin illee qabaatti jiru ilaala. Ishiin bee nan hojjedha nan ufan jijjiira jettee kan dhufte garuu immoo ji'a lama gidduutti ilaala. Ji'a lama gidduutti akkana taatee jechuudha. Waan akkasiiti yaa obboloota koo dhugaa dubbachuuf waanan isiniif dhaamu takka yoo jiraate waan akkanaa kana muudha badan akka waan akkanaa kana in hojjedhu hojiin kanaa sinitti haafu surmayyuu sadaatiin maskootirraa fooqirra baanii qulqulleessu kun abadan. Akkasumas immoo warreen fooqirra jiraatan isa fooqee dhumaa jechuudha uffata minaaminaa aftanillee of eeggannoo godhaa lubbuu keessaniif of eeggannoo godhaa. Namoota meeqa an akkasitti lubbuun isaa darbaa jiru jechuudha. Kanaafiyyuu of eeggannoo guddaa gochuun isinuma mataa keessanidha. Biyya ormaa keessa jirtu dhugaa dubbachuuf baay'ee rakkisaadha irra beektanii baay'ee ulfaata.
Kanaafiyyuu waan akkanaa kana oduu dhiistan baay'ee tokko natti tola. Dhugaa dubbachuuf dirqama kiyyaa naan jetti mucattiin sun beektanii dirqama kiyyaa. Kanaaf dirqama miti. Ndee maal jechuudha fooqirraa lafa dhuu jechuun nasii miti. Waan laayyee miti. Oo lafa dhooftirree waan fayyitu miti fooqirraa lafa dhuu jechuun ni beektu waan ta'eef jimjim jettee naafattaaf tafayyaa baate jechuudha. Kanaafiyyuu abadan sinittaaf qarshiin tanarraan dhuftu qiliyaaseen dhuguma sinin jedhani dhuguma waan jirtu. Kanaafiyyuu warreen mastaawwatii kana qulqulleessaa jirtan yookiin immoo qulqulleessitanis dhaabaa sinittaafu. Kanaaf mucayyoo tanarraa barumsa fudhadhaa. Isheen ammaa namaa miti kan darbee ofiidhaaf kan kufte ofii kiyyaaf kan kufee jette maaliif dhukkubbii sammuu godhatte aarii jechuudha. Amma fakkeenyaaf mana seentetti niitiin as firaarraa lolaa turte waan ta'eef isa aarii daa'imti tokko amma daa'imti yeroo dhuftetti ilaalame ani daa'ima xiqqoon akka biyya Arabaa kana sirumaayyuu hin deemne biyya keenya sanittis yaa'u maali eenyuun jiraamti. Kanaafiyyuu ijoolleen xixiqqaan kun keessattuu dhufanii argitanii akka biyya ofiitii miti wantoota hunduyyuu sinii galee. Kanaaf obsa barbaachisa. Inni jalqabaan obsa barbaachisa. Obsi sun yoo hin jirre ta'e sammuun namaa xiqqoodha beektanii. Sammuun namaa baay'ee xiqqoodha. Akkasuma inni jechaa deema. Kanaaf ijoolleen xixiqqaan kun keessattuu kan reefu dhufaa jiru baay'ee mushkilaa guddaadha beektanii. Amma mucayyoon tun daa'ima ganaa daa'ima anuma ishiin itti iyyite sanii daw jettee ama biirootti deebistee isheen erga xiqqoo akka dhukkubbii sammuu godhatteen booda isheen gara biiroo